Godina Baalee Bahaa Aanaa Ginniiritti oomishni xaafii rooba arfaasaan misoomaa ture gahuun walitti qabamaa jira. Qonnaan bultoonni aanichaa ganda katatii waggoottan lamaan darbee sababa hanqina rooban hongeef saaxilamuu ibsuun bara kana caarraa rooba arfaasaa argataniin midhaan gosa adda addaa oomishuun walitti qabaa jiraachuu himaniiru. Waggaa dheeraa asirratti qarqaaramaa ture uummanni kun qarqaarsa gaafataa ture ittiin gargaaramaa ture. Qonna kana guyyaa kana gartee irratti baanee gizeen duumessi roobni waan nu qabeef gamtaan uummanni kun ijaaramee tokkoomee akka gartee rooba kana jalaa sassaabannee walitti qabnu jennee iddoo kanarratti bobba'an. Oomisha kana abbaan addammoo sassaabbachuu waan hin dandeenye jecha karoora mootummaaleetiif wal gargaarsa aadaa godhadhaan nu jiranii adama kaleessa nu qabnu akkasumatti nullee wal jaarree akkatti irratti wal kakaafnee arra kunoo qotee bulaa keenya kana itti baanee akkanatti kunoo arra gargaarsa kanarra jira jechuudha. Gaafa tokko qal'ina gaafa tokko gabbinna jedhanii bara dabre keessa qal'ina keessa turre arra immoo gabbinatti nu galchee jira. Gabbinna walitti nu haadhaa wajjin galanni rabbii keenyati isatu nu kenne. Bulchaan Aanaa Ginnii Obbo Zalaalam Alamaayyoo akkaanaa isaanitti qonnaan bultoonni ganda katatii armaan dura sababa hanqina rooban midhaan deeggarsaan jiraachaa turuu kaasuun akka aanichaatti caarraa rooba arfaasaa argameen midhaan gosa adda addaa hektaara 50 ol irratti misoomaa jiru irraa callaa kuntaala miliyoona 1.9 ol argachuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bulaan naannoo kana jiru waggaa 3-4 dura sagantaa seeftineetiidhaan gargaaramaa ture jechaadha. Gandi kun karaa adda ta'een muuxannoo qonnaan bulaa adda dureerraa argateerraa ka'uudhaan hiyyummaa seenaa gochuudhaaf gargaarsa keessaa bahuudhaaf carraawwan jiran hundaa fayyadamaa jira jechaadha gandi kun. Afraasaa kanaan wal qabatee lafa naannoo hektaara 50 oli kan facaasne qamadii xaafiin bal'inaan faca'ee jira. Kanarraa oomisha naannoo miliyoona 1.9 ol eenyaa jechaadha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Baalee Bahaa Obbo Kadir Yisaaq akka godinichaatti bara kana rooba arfaasan lafa hektaara 157 midhaan gosa adda addaan misoomaa jiru irraa callaa kuntaali miliyoonni 4.5 kan abdatamu ta'uu dubbataniiru. Rooba arfaasaatiin faca'e midhaan gurguddoo 129 akkasumatti mi'eessituu 19 midhaan muduraatii wal qabatee roobaan kan inni jedhamu kuduraa adda addaa akkasumatti 9,000 walii galatti hektaara 157 kan faca'ee walii galatti miliyoona 4.5 argachuu ni dandeenya jenneetiin kenneetiin jira. Kanaaf sassaabbitti hiramaa.